Yoo yaa harka fuune ilmaan Oromoo marti keessan bakkuma jirtanitti nagaan koo kabajaa isin bira naaf haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessan galata Rabbii. Fayyaa kiyyaan illee obboleessi keessan nagaan isiniif qaba. Yeroo darbe yaadattu yoo ta'e asoosama gabaabaa abbaa qabeenyaa jedhu kutaa tokkoffaa isaa isiniif qoodeen ture. Asoosama gabaabaa kutaa tokkoffaan keessatti waa'ee obbo Gammadaa Abdiif Galaanaan saamanii qabeenya isaa mana cabsanii jalaa saaman kutaa tokkoffaa keessatti ilaallee turre. Isumaan isin yaadachiisuuf obbo Gammadaan qabeenya isaa kan jalaa saamame sana shiftoota lamaan qajeelcha poolisiitti akka inni himate. Qajeelchi poolisii immoo Abdii fi Galaanaa barbaadaa akka jiran waliin ilaallee turre. Har'a immoo asoosama gabaabaa abbaa qabeenyaa kutaa lamaffaan isiniif qabadhee dhufe. Asoosama gabaabaa kutaa lamaffaa. Poolisoonni Abdiif Galaanaa barbaaduutti ka'an. Shiftoonni qabeenya obbo Gammadaa saamanii akkuma saamaniin biyya sana keessaa waan ba'aniif biyya sana keessatti argamuu hin dandeenye. Yeroo kana poolisoonnis odeeffannoo tokko argatan. Abdiif Galaanaan biyya biraa keessa akka jiran bakka jiran kanaa ka'anii gara biyya biraatti akka isaan bahan dhaga'an. Poolisoonnis Abdiif Galaanaa argachuuf gara biyya sanaatti deeman. Akkuma biyya sana isaan jiran sana shiftoonni jiran sana gahaniin qajeelcha poolisii naannoo sanaatti goranii ganda sana biyya sana keessa jirutti goruudhaan suuraa fi odeeffannoo jiru hundumaa akkana shiftoota akkasii qabeenya namaa saame biyya kana jira waan ta'eef nu wajjin barbaadadhanii gaafatan. Poolisoonni ganda sana naannoo sana jiranis suuraa Abdiif Galaanaa fudhachuun bakkoota odeeffannoo kanatti argatan danda'an bakka namoonni baay'een itti walitti qabaman giddugala garaagaraatti sochii taasisan. Ji'oota 6 erga achi keessaa barbaadanii Abdiif Galaanaa argatan. Asoosamni gabaabaan kutaa lamaffaan kana fakkaata. Torbee dhufu guyyaatti aanu kutaa sadaffaa qabannee waan isin dhiyaannuuf galatoomaa isin jedha. Namoonni maatii YouTube chaanaalii Galma Dhugaa Show hin taane ammallee yoo jiraattan subscribe nuuf godhaa. Kanneen hordoftanii yaadaaf qe'ee qabdan immoo karaa koomentiitiin yaadaaf qe'ee qabdan nuuf kaayaa isin jedhaa. Galatoomaa. Horaa bulaa deemanaa.